barabaraan hin qotamaa barabaraan hin qotamaa hajam bila kan jedhamu sinaara kan jedhamu tokko isa baneen baasu. Kunuuniyyuu nu fayyadi mi'aasaa duratti faayidaa nagaruu lafti kuni hin amaanaa hin laffaanaa badaa akka ergi qoratamee booda faayidaa nuuf laata. Eddaan lafa baasee moo gara waggaa ja'aati. Marga horii magarsu hundi horii dhaabu. Inqootuu lafti kun midhaan hin baasu dideen haylii giddii naqochiisan. Qabaa lafti sun ergasii cirracha waan tokko irraa nyaadheen bulu jechuudha. Amma immoo erga bara lammaffaa irratti kun jammaree jechuudha. Jarri kunis erga dhufanii biyyoon laaboraatoorii galee qonna koorratti jechuudha. Akka namaatti nuti takka laaboraatoorii biyyoon hin galaatti hin beeknamatti. Akka Oromiyaatti yoo fudhanne lafa miliyoona 6 qotamu keessaa lafti miliyoona hektaara 1.73 ta'u rakkoo dargaggummaa biyya qaba. Godinaalee 13 aanaa 78 keessatti jechuudha. Kanaaf ammeenyummaan rakkoo kana baay'ee ulfaataadha. Akaakilee abaabayyuu keenyarraa lafa miidhamaa oomisha kennuu hin dandeenye qabiyyeen albuudaa isaa hir'ate manca'ee dhaalleen dhufne dhaloonni amma jiru kun. Dhaloota itti aanee dhufuuf lafa manca'ee dhakaa biqilchuu calqabee fi oomisha kennuu hin dandeenye dhaloota keenyatti aanuuf dhaalchisuu qabu.